Ustaz Raya Abba Mancamale namoota dhimma Saudi Arabiyaa ijoollee manidha Saudi Arabiyaa keessattuu warra dubbatu tokko naaf ida Rabbii keessan sodaadha. Bara obboleettii ta'e warra keessa rakkachaa jiru sun. Maaliif guyyaa takka bee namni tokko irraan dubbatin? Otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane itti dhisne silaa gadin keenye walii gallee yookaan alaan. Ashama harka fuunii jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa kanarratti argaman hundi keessan akkam jirtan? Fayyaa keessanii ani nagaa hin qabu. Namni akka xiyyatti quuqama qabu yookaan immoo namni akka xiyyatti yaadu nama tahee namni namarraa dhalate nama tahee ilma namaa tahee khayaamamu hundi nagaa hin qabu jeetii yaada. Maaliif nagaa dhabe? Obboleettii isaatiitu mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti du'aa jira. Obboleessi isaatiitu mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti du'aa jira. Abbaa isaatiitu mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jira. Daa'imman isaatiitu mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jira. Ar'aan tanayyuu nee galle nuti Facebooka kanarratti. Social media kanarratti waa'ee dhimma mana ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtu waggaa takka guutuu iyyaa jira. Garuu sagaleen teenya fudhatama hin qabdu. Sagaleen teenya humaa takka fudhatama hin qabdu. Kabajaa dhabne. Ni salphanne biyya namaa keessatti. Saree taane. Sareen namni guddisee kabajaa qabdi. Saree yeroo guddisan akka isheen hin beelooneef alatti gabbaasanii waa itti kannan. Mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti beelan rakkachaa jira. Midhaan dhabnee garaa qullaadhaan qixaaxamaa jira obboleeyyan kiyya. Obboleettiin tiyya dhaltee mana hidhaa keessatti du'aa jirti. Obboleessi kiyya maraatee akkati jirtu hunoo aslaali footontu yoo si maratte. Aslaali footontu yoo si maratte garaa si godhe. Tiruu keeti. Qaama keeti. Sittiin dhaga'amu? Nan beeka. Yeroo hunda waan takka dubbachaa akkan jiru garuu keessi kiyya naaf hin ayyamu taa'ulaaf. Dhugaa Rabbii keessi kiyya nan ayyamu viidiyoo suuraa tana laalaa. Yeroo nuuf hin usu hin danda'u. Ani qaaman biyya kana keessa jira. Arra obboleeyyan kiyya warroo wajji nyaanne wajji dhuyne mana hidhaa san keessa meeqaatamtu jira. Warra nachitti dubbisu jechuudha. Sanuu akkam fedhe dubbisuu hin danda'u. Akkam fedhetti dubbisuu hin danda'u jechuudha sanuu. Maaliif? Yeroo dura ol seenan bilbilli irraa guuramu. Yeroo dura mana hidhaa san keessa ol seenan silkiin irraa guuramti. Maaliin nu dubbisan hatanii bilbila manaa yookaan mooteelee. Namni keenya achi keessa rakkachaa jira. Achi keessatti du'aa jira. Yeroo hedduu yaa mootummaatu uummata keenya kana godhe gise jennu ay rakkoo paartii qabdanii jeennu fudhatan namoonni hedduun. Rakkoon paartiidhaa nama dhumaa jiru wajji wal qabataa jiran. Sagaleen uummata Oromoo kanama biyya Arabaa kana keessa jiru maaliif fudhatama hin qabne? Maaliif isinitti hin dhaga'amtu? Arraan tanaa miti mana hidhaa san keessa taa'anii isin kadhachuu turan. Aboo nuu dirmadhaa. Miidiyaan Itoophiyaa san keessatti boqqolloo gabaasu. Kazeeyitii gabaasu. Rakkoo uummata keenya akkamittiin gabaasu guyyaa takkallee. Yoo mootummaan uummata keenya kanaaf dhugumatti uummanni isaa kun isaaf. Kuuqama osoo qabaate yookaan immoo namummaa yookaan dhugumatti mootummaa sirrii yoo ta'e yaa ijoollee uummata mootummaa kana deeggaru. Rabbii keessan sodaadhaa warroota viidiyoo tana dhaga'uu qaban biraan naagaa.
guyyaa gaaf takkaa Yaman keessatti ijoolleen nama 500 oliitu dhume. Golbaaniin nama meeqatu du'ee jira. Ijoolleen maneedhaa kana keessaa viidiyoo waraabanii warroonni carraa bilbila sanuu warra waggaa takka dura qabame warri bilbilaan mana san seene. Warra waggaa takka qabameetu waggaa takka dura qabameetu bilbila carraa bilbila qabaachuudha qabachuu maneedhaa san keessatti. Warroonni achi keessa ta'anii viidiyoo isin waraabanii rabbii isin uume sodaadhaa yeroo isin hin jaa mee ummanni maneedhaa san keessa jiru mootummaa kan jalaan maal balleessi? Namni mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru mootummaa Itoophiyaa maal balleessi? Dhiifama wallahi fedheetii miti. Anachi keessa hin jiru. Dhugaa rakkoo dhuunfaa kiyyaatii miti. Akkana na godhaa jiru. Amma nidhaa san keessa hin jiru. Garuu obboleetti xiyyaa achi keessa jira. Warra Oromummaa waliin qabnu. Obboleessa kiyyaa achi keessa jira. Warra Oromummaa waliin qabnu. Garaan kee kamisi danda'a. Warroota bilisiqinnaa guyyaa takka baatanii nama hidhaa mana Saudi Arabiyaa kana keessa jiru taatanii mee eenyu isi warri taatan. Ilmi abbaa kiyyaa achi keessa hin jiru Oromummaa waliin qabnu malee. Intalli abbaa kiyyaa achi keessa hin jirtu Oromummaa waliin qabnu malee. Abbootii gadaa ifin jettan. Abbootii amantaa ifin jettan. Itoophiyaa san keessatti. Ustaaz Raayyaa abbaa mancaa malee namoota dhimma Saudi Arabiyaa ijoollee maneedhaa Saudi Arabiyaa keessattuu warra dubbatu tokko naaf fidaa rabbii keessan sodaadha. Hin agarree laan gammaa. Numa iyyina. Numa lallabna. Akka waan suusii miidiyaa qabnu. Akka waan yeroo waa'ee kana dubbanne rakkina dhuunfaa keenyaa himannu bara obboleessa hangeeti. Bara obboleetti ta'e warra achi keessa rakkachaa jiru sun. Maaliif guyyaa takka bee namni tokko irraan dubbateen? Miidiyaa kanarraa guyyaa 3-4 namni tokko gisa du'e footoo isaanii saniin deddeemee namuu callisa. Rabbii isin uumin sodaattanii. Wanni arraan tana uummata Saudi Arabiyaa maneedhaa Saudi Arabiyaa keessa rakkachaa yookaan wanni taahamaa jiru jireenya kiyya keessatti dhagee hin beeku seenaa keessatti illee dhagee hin beeku garuu tun galmee seenarra isinii teessee kanuma qabaddaa. Akka sarri nu laalte boo warri gajjannee daleenuuf nuti maal isin jalaa balleessin?